an afaan an araara nan godhaa fi afaan isaanii irraa garuu waan amma jedhe kanan dhageessu afaan maatii isheerraallee afaan isheerraallee reekoordi godhadhaa waan amma jedhe kananii dhageessani waan ta'eef halkan guutuu wajjin taa'aa bullee suubii salaannee isheen dhaxxee rafteen illee bakkuman taa'ee waa barreessaa ture bakkuman taa'ee hojjechaa ture achuma rafee riminatti dhufee jennaan daqiiqaa 20 booda waan irratti ta'e hin beeku bakka jechuun ibsaan na qabatee ofii koo wallaalee jireenyi koo hundumtuun harkaa badee bakka mana gubateen see ibsaadhaan see kana yoon seene narratti gooti jedheellee namanne sana booda billaadhaan mucaa koo waraanuudhaaf gaafa jettu obboleettiin koo jalaa miliksiteetu mana warra ollaa geessitee meeshaa wajjinidha kan isheen qabamte mucaan kun hamaan irra ga'e kanaaf namni hundumtuu naa dirmate miti obboleessa koo silaamaatiin aan jedhe malee abdii silaamatti dhufte jedhe namni na gargaareen jiru hamaan isin irra hin ga'in waan isin hojjettan hundumtuu keeriin isin haa deebitu agargaartanii bakka waan gaarii hojjettan hundumaa keessa deebitanii laaqina deebitanii hin xureessinaa bakka gaarii hojjettanii ittiin balleessinaa gaarummaa keessanii kanarraan kanaaf immoo erga rabbiin koo hodhu jedhee naa kenne madaa kanas madaa koo wajjin nan jiraadha kaleessa dhokfadheen jiraachaa ture nama tuttuqqee miidiyaatti nu yaaseen malee dubbatachaan turre maal ji'a lama guutuu mana keessa taa'an ture miti madaa kana baadhe maaliif madaa kana wajjin rakkata jedhanii kan na baasee soorraa amma miidiyaa irraa iyyaa jiru kanadha. Maaliif madaa kana wajjin jiraata jedhee kan na baasee soorra miidiyaa kana irraa iyyaa jirudha. Ji'a lama guutuu nan madaa jedhee dubbadheera taa'aan jira mana koo keessa callu malee. Inna erga rabbiin kun naa kenne hayyaalamu hin yaalamin rabbii kun naa kenne alhamdulillah qabadhee nan jiraadha. Rabbii koo galateeffadha. Yoo barbaade illee naan ajjeesu rabbi madaan kan biraadha. Ammalee nan socho'aa nan nyaadha nan dhuga mucaa koo nan gargaara. Ittan uffisa irraan ni qadanda'eera. Yoo barbaade immoo naan illee ajjeesu rabbi waan barbaade haa godhu. Garuu isin na dhiisaa bakka. Wallahi hindu. Wallahi isin na dhiisaa. Angara kootini tunan tokko naa seenuu waa tokko si gaafachuu barbaada. Obboleessa koo abdii wallahi wanta tamma dubbattee kaate natti dhaga'ame isuma dhuguma. Rabbiitu abbaa barbaade islaamummaa kenna abbaa barbaade raasa fudhata jette dhugaadha anuu kaleessa jedheera. Eeyyee abbaa barbaadeef kenna abbaa barbaade dhabu. Ati immoo akka obboleessa tokkootti akka obboleessa islaamaa tokkootti jollomeen jira. Afoona lillaa footoo kee fayyadamuu kootiif footoo kee kaadhee haasawuu kootiif dhimma obboleessa keettiif sitti fiduu kootiif gara kootii rabbii rasuul jedheeti afootu naa jedhe. Dhiifama guddaa. Akayyuu beeku galatoome wallaahi. Dubbadhu. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Obboleessa afootu naa jedhe. Abshir bakka rabbi si fadhiisu si dhiiseen jira qaaliku. Abdii obboleessa keenya Waalaikum assalam warahmatullahi rabbi si haa fayyisu. Fayya kan kee guutuu rabbi si haa deebisu. An viidiyoo tokko illee hojjedheen ture kaleessa. Maaliif nama kamiin iyyuu aksidentiin tokko hin mudataa akka hin beekamnetti rabbiin waa eegu. Ilmoo ofiirraa ta'uunis hin madaa haadharraa ta'uun abbaarraa maluun hin ta'a. Wanti sheexanni hojjetu tokko hin beekamu yeroo balaan tokko namatti dhufu. Sheexanni waan baay'ee hojjeta nama dadara. Innaa rakkoo kaleessa irra ga'eerraa arraba keessan kanatiyyuu namicha kana gubaa jira. Irraa dhaabbadhaa jedheellee viidiyoo hojjedheen ture wallaahi. Maaliif kun kana wantan siin jechuu barbaadu immoo tokkoffaa namni miira keessa si galchee waa afaanii si baasa. Waa afaanii yeroo si ba'ee jedhu immoo waan ati gaarii kaleessa dubbataa turte caalaa waan badduu tokko afaanii yeroo si baate seetiyyuu addunyaa kana naannoftee gabaarra deemte. Kana waan taateef ati akkuma kaleessaatti saba si bira dhaabbate Oromoo si bira dhaabbate Musliimas haa ta'u Kiristaanas haa ta'u ati galateeffachuurraa boodattiin jedhini ammas immoo abbaan rakkoo kan kee kun wanta ati keessa jirtu kun rifachiisu si gargaara si yaallata. Oromoon miliyoona 80 gadi miti. Innaa birri miliyoona 16 bu'e 17 bu'e jedhamaa ture xinnoodha kun sanaa ol si buusee ammayyuu taanaan Oromoon si yaallachuu danda'a obboleessa keenya. Saba bal'aa qabna lafa bal'aa qabna ummata bal'aa qabna gararta rabbiiti. Kanaafiyyuu kana waan ta'eef iyyuu haamileen kee akkan tuqamne siin jechuun barbaada akkasii galatoomaa. Orfin argadhu obboleessa kootillee galatoomi. Ani waan dubbadhee darbuu barbaadu baay'een turu mu beeko. Dhiifama deeqaa tokko ijoollee kennee tarii nurraa dubbannaan. Lammaffaa itti deebi'aa suuraan dubbadhee jira.
Naalaatti mube. Kanarraan kana fi dhugumaan galata hawaasa koo balleessee illee hin beeku hin balleessin illee barreeffamaan yeroo hundumaa galatooma ulfaadha as geenyaan jechaa deemaa jira. Waan hojjetames guyyaa tokko evidensiidhaan ragaadhaan walitti deebina har'a hundumti isaa darbu jenneeti ilmi namaa maallaqa namarra gashaa hin baasaa hojiitu jira hojjettootatu jira maalootu jira isa kana inshaallah walitti deebina akka nama barateetti miiraan haasa'urra miira keessaa baanee nama taane haasofna jedheen dhiise waan hundumaa amma miiratu haasa'a waan ta'eef haasa'uun hin barbaachisu kanarraan kan hafe mu beeku waan namatti hin himne waan sitti himu barbaadu warra jala jirutti illee himu kanan barbaadu mucayyoon balaa kana irra geessiste ergan gubadhe an jechuun amma suubiitti waliin teenyee taphachaa bullee wallahi bor waan an araara nan godhaa fi afaan isaanii irraa garuu waan amma jedhe kanan dhageessu afaan maatii isheerraallee afaan isheerraallee reekoordi godhadhaa waan amma jedhe kananii dhageessani waan ta'eef halkan guutuu wajjin taa'aa bullee suubii salaannee isheen dhaxxee rafteen illee bakkuman taa'ee waa barreessaa ture bakkuman taa'ee hojjechaa ture achuma rafee hirminatti dhufee jennaan daqiiqaa 20 booda waan irratti ta'e hin beeku. Bakka jechuun ibsaan na qabatee ofii koo wallaalee jireenyi koo hundumtuun harkaa badee bakka mana gubateen see ibsaadhaan see kana yoon seene narratti gooti jedheellee namanne sana booda billaadhaan mucaa koo waraanuudhaaf gaafa jettu obboleettiin koo jalaa miliksiteetu mana warra ollaa geessitee meeshaa wajjinidha kan isheen qabamte mucaan kun garuu ilmi namaa barbaadee hin dogoggoru waan dogoggorsutu jira. Shiixana haa ta'u miira haa ta'u waan fedhe haa ta'u waan dogoggorsutu jira. Ani hintala kana hamma har'aatti himatatti baneera. Himatatti hin banne bara. Utuu himatatti banne daqiiqaa tokkotti mana hidhaatti dabarsee kaccallee waggaa 16 hiisuu hin danda'an ture. Garuumaa inni an ilmi namaa kun gaafa dogoggoru eenyuun haa ta'u ejjennoo koo duriiti kun kiristaana yeroon turellee ammallee yeroo ejjennoon kun guddaan namni tokko gaafa dogoggoru waan sababa ta'ee dogoggorseetu jira. Diinarraa haa ta'u shiixanaa haa ta'u waan biraatu duuba jira haa ta'u wallaalummaarra haa ta'u sababatu jira himatatti hin banne hammarraatti maqaa ishee hin dhoofne waajjira poolisiirti abbaa langaatti hin binne hammarraatti abukaattootti hin binne hammarraatti nagaashee jiraachaa jirti firishee dhaqee gaafachaa jira himatatti banee mana murtii dhaabeetti murteessee intala kana hiisisuu dadhabeetti hiisisuu hin dadhabne maanni garuu guyyaa tokko ta'u guyyaa lama ta'u intalli kun mucaa koo wajjin dadhabdeetti. Mucaa koo naa baateetti gaafan sagantaa biyya garaa garaarra ture mucaa koo kan na ajjeesu kan mucaa koo ajjeesu maltu tarkaanfii kana irratti fudhatteetti. Utuu mucaan koo du'ee ta'e hanarra lama taanee dhumna ture. Siigalee kana gatii yaaduuf hamma har'aatti waa'ee intala kanaa ol kaasee dubbachaa jiru. Mana yaalaa keessa taa'e illee gaafa nama tokko qabdi. Warra jala deemtanii baasii hin baaftaa minaamin jettanu humnaan hin baasiftanu dhaggeeffadhaa. Nama waa biraa keessa miira keessa hin galchu. Isiin isa miiteetti. Geessanii sababa kamiinuu haa ta'u namni yoo miidhame seeratti mata malee namatti zayitii gubaa hin naqu. Miiteetti jedhaayyii obboleessa keenya islaamummaan isa akkanan jedhu dhiifama godhiif jedhama malee ofiin ofitti hin nanne isiitti naqee taqabbalaa tokko faratti. Sana booddee immoo sooriidha. Bifa humnaatiin deemtu taanaan mee humnaan baasisaa mucatti jenneeyyi mucattichi keessatti hafti. Seera Itoophiyaati obboleessu. Kanaaf mana yaalaa keessa taa'ee namoonni wantoota garaagaraa akka isaan dubbatan. Obboleessa koo olaa dhaggeeffadhu warra jala deemee baasiin baaftaa minaamin siin jedhu yookiin komeetii jala dhufanii maqaa islaamaatiin yookiin maqaa kiristaanaa baafatanii dhufanii miira keessa si galchuudhaaf waasii barreessan wallaahi mucaadhaaf isin yaanne atuu ilma namaati xiiqiin wanti ta'u hin jiru. Eenyunuu Dhimmi seeraa fi dhimmi miira adda addaa. Kanaafuu ati amma maal godhata mucaa keetti hojii si rakkatte sana ndagatini shayxaana jira jechuudha dhuguba ilmi namaa jaallatee nama ajjeesu ilmi namaa jaallatee nama ajjeesuunis ofiyyuu ajjeesaa bara shayxaana waan jedhamu. Ilmi namaa waan ta'een dogoggora wallaalummaa haa ta'u itti fakkaatee haa ta'u dhiibbaa duubarraan jiru haa ta'u angaruun tala kana mana yaalaa keessa yeroon ciisullee yeroon ofii koo hin beekne namoonni abukaatoo meeqa dhufanii gaafa isaan sana godhi kana hin dhagawan maaliif jechan fayyinaa isaa waa'ee fayyee itti yaada gaafa sammuun koo na fayyu gaafa saayee koon koo na fayyu jedheen waan hundumaa dhiisi istiil na hammarraatti an xabaqaa tokkollee itti hin binne dhaqxee mana murtii tokkollee ishee hin dhaabne namoonni araaraaf gaafa dhufan maaloo fayyeenuni hin araaramna rakkoo tokkollee hin jiru an dhiifama nan godhaaf ammallee dhiifama godheefii jira seera qabatee jiraaf malee
an takkaa galagalee dantaa ishee waan tokkotti dubbadhee hin beeku. Garuu waan nama ajaa'ibu keessa wantoota amma miidiyaa irratti deemaa jiru hundumaa gaafa isheen afaaniin wal bira dhaabbannee nan sobe nan dogoggore yookiin immoo namatu haasa'e jechuu ishee tu arraba koorraa waa buqqaastu hin agartani. Abdiin akkas godhe dhiitee olfarraa baase maaloo godhe maal akkamitti wallahi an tabaaf dhiitee hin beeku olfarraa baasuu dhiis maal ollaan hin jiru namni hin jiru gaafa namni olfirraa ba'e calluma dheetaa dhiitame maal gowwummaa jiilummaan akkasii. Dhiitamee mitiiti namni tasa yoo olfirraa ba'e iyyuu ollaa meeqaa walitti hirmata baay'isee. Maal gowwummaan akkasii maal wallaalummaan akkasii. So afaan seedhaan dhaabattee soba dubbiin kun gaafa ishiin jettu garuu yeroo dhiyootti agartu. An garuu isin miira keessa nagashitaniif nagashuu dhiistaniif ishee haara gochuu hin dhiisu umureera mubeeko. Ilaa dhaggeeffadhu abdi. Gabaabsee waa tokko sitti majoolleen godhan qoosisee. Waa intalaa irratti. Wallahi summa wallahi islaamummaa fedhii keetiin jaallatteetti dhuftee miti. Lubbuu kee ibdarraa baraaruudhaaf itti dhuftee miti. An akkasittan beeka. Si galee dhugumaan rabbii karaana ittiin rabbii walagartu karaa mucattii kanaati. Rabbii jecha dubartii haadha kee, dubartii obboleettii kee, dubartii haadha manaa kee namni waan barbaade siina jedhu dhugaasa ta'u dhaggeeffadhu. Dhugaasa ta'u sobasa ta'u rabbii keetiif jecha yaa rabbi araaraan sirra barbaada jedhiiti mucaadhaan araaramii rabbiin biraa waa guddaa argatta. Kana malee kaayyoon keessa kan rabbii haa ta'u. Kaayyoon keessa kan rabbii haa ta'u malee isa kan namaan laaliin ajjala deemanii warra hin baasii wallaahi baasis hin baasifta jedhanus hin laalin lammaanuu dogoggora. Mucattii kana akka badiisii Aarii isaaniifuu deebii haadha manaa koo godhachuuleen hin mala maaltu beeka. kana la. Oduu nama Danda'an akkas. Kanaafuu namni maanoo si dhuffisuu danda'a komentiin laalinii akka labsiyyaan nama gooteen ta'anu rabbumaaf jecha baasifadhu maal taatu guyyaa tokko si wajjin jiraatteetti sana laaluu caala gaggabaabsaa dubbadhaa boonaa daqiiqaa tokko tokkotti adeemu. Yoo boonaan hin jirre Dr. Hamzaa Jiiloo jirta. Okay, mu beekala ta'u mi'oon harkisuu keetiif yaadni kan keellee aduun bilchaataadha. Tokko farratti buleessa keenya abdii danda'a. Sabaate boona. Nagaaba. Dhaggeeffachuu jira. Dhaggeeffataa jira. Eshi. Afixatu gaa. Jedhi boona. Jiiloo jedhi. Tokko farratti abdii raggaasaa rabbiin fayyaa ta'etti haa deebisu buleessa keenya waan biraa walitti dhabnu shahaadaa walitti qabna. Rabbi siyaa fayyisu ka achirraa itti buleessa keenya eessayyuu taatu namummaa keeti si qabanya. Amantaan keeti. Amantaan keeti dhufte ammoo tiyyuu amantaan calqee miti hin jijjiiramu hin qayyaramu ati duutu kama midhaattu itti jiru amantaan kun har'a naaf sin finne waan lubbuu keenya caala jaalannu si caalanna. Maaliifi ati nu biratti keessummaadha akkasitti si laalla. Eega garaan dhufte ammoo nurraa barattee nu caala barattee nullee barsiiftannee yaanna. Suni achi si caala hin beeynu. Lammata irratti ka obboleettii teennaa dubartiidhaan dogongorte rabbumaaf jecha irra tariif rabbiin dogongoraan kee marra si haa taru. Hin miidhamne jechuu kennaa miti. Si argaa jirra. Fattushooppii miti wanni kan kee kun. Ilma namaati ija gurraatti tanaa si argaa jirra. Osoo kana taate illee hagam akka miidhamuun beekta. Laala ammoo miidhaman keessa rabbi sirratti hin dhiifne. Rabbiin nama ofii jaalate mukkora subhaanallaahi. Obboleessi musliimaa obboleessi kiristaanaa si bira dhaabatee sadarkaa kanaa si gahuunu namni nama ofii olii gad harkise malee osootti nama kanaa gad taate mubaarak immaan kun quba sin qabu. Dhuga rabbi hadha nama si godhanii nama 6,700 irratti yaada kan keessi dabarfachuun atuu gartee carra qabeessa antaruma jedhamu beekala ta'uumi haasawan dheeressinu. Dubbii lafee qabu dubbii jajjabaa soofte galatoo bulfadha akkasi namaaf kabaja kennuu dhugaadha malee ni koomentiidhaan iyyan kuni dubbii erga dubbiin badee keen ishi boona dubbadhu beekaa tokko dubbadha. Boona. Hayyee ummata keenya galatooma. Waan kana hawaasni keenya akkuma hamas dhaguu barbaadu toltu dhaga'uu haa barbaadu sheeris godhaadha mee wal yaama. Duraan dursa obboleessa keenya abdi baga rabbi si baase baga rabbi si hambise yoo maalillee taate namni yoo walillee qeeqe yoo waa waliinillee jedhe hammeenya irra namni wal jaalatu hin jiru. Ani waan tokko keessatti garaana nyaate. Ilmi namaa kuni gaafa nama bira dhaabbatu waa masarsaraa itti naqanii yookaan dirqiidhaan gurra qabanii fidee nama bira dhaabbatu. Namni ofii jaalatee nama bira dhaabbata. Haga guyyaa har'aatitti namoota waa dubbataa jirullee inuma agarra. Jechoota amma abdiin fayyadamaa ture keessatti mubaarakas waan jedhe qaba abdiillee waan jedhe qaba.
jecha abdiin dubbate keessatti jecha obboleettii teenyaa ni dubbate osoo nama biraa taate jecha san namni dubbatu keessatti ilaaluu qabdanii jechuudha. Maaliifuu osoo gartee hadha akkasitti miidhaa agarsiisan namarraa namni qaqqabee maaliyyuu haa ta'u jala bu'ee seeraan hordofatee miidhaa ofii san yoo adada of arguun waan san yaadata. Kan hundaa dhiisee kaleessa bu'aa bu'ee na wajjin darbite kaleessa na fayyadee jirti. Ani gartee jechi inni jedhu sunu na ajaa'ibee jechuudha. Walumaa galatti immoo beetis galatoomi. Namni nama kanaa waan jenne hin jiru. Garuu gaafa abbaa gurra isaa irraa dhagahan jecha namaatii miti jecha nama kanaa gaafa dhagaan waatu namatti dhagahamaa jechuudha. Obboleessaa fi inni garaagarummaadha. Maali namni kamiyyuu mataa ofii irratti masuula malee abbaa biraa irraa gaafatamuu hin danda'u. Abdii fi addisuuni jalqaballee namni karaa islaamummaa dhufe abdiidha. Osoo abdiin hadda ka'ee achi deebi'ee dhugaadha kaleessa addisuun isa jala dhufee isa biraa deebi'ee jechuu dandeenya. Namoonni tokko waan tokko dubbataa jiran. Jara keenya yoo waliin godhuufillee miti biiliyeenaan illee osoo ka godhaniif taate bakka inni fayyaa hin qabne miti bakka inni fayyaa qabutti yoo godhan ilma Oromooti. Homaa ormaa waan goone. Ormi nuu kanaa lama sadii nama saamuu danda'a. Obboleessi keenya miidhamee dhukkubsatee dhukkuba isaa cinaa dhaabbanne hadda immoo gadi baay'ee namni gartee osoo inni dhukkubsatu dhukkuba isaa irratti waan kaleessa kenneef saniin gaafa deebi'ee namaa waa dubbatu kun xiqqeenna. Walumaa galatti obboleessa keenya abdii isitti hin dhagaa'imini kalee namni amantaa ka qabatuu fi ofiif malee namaafi miti. Amantaan ka dhuunfaati ka obboleessa keetiiti miti kan keeti malee kiyyaa miti kan keeti miti namni qabrii ofitti amanaa jechuudha. Kanaaf tarii dogongorii akka gastii lamaatis keessatti ta'uufillee ta'u namni yoo waa dubbatee jiraate anas gama kootiin dhiifama garuu hin hubanne an dhugaa rabbi akkaan itti hubadde akka biraati. Jecha moo mubaarakaasaa ture anillee deeggaraati ture jala kana dhaabadde garuu akkasii miti dubbiin jecha isa afaanii bahu dubbiin nuti kaleessa hubanne waladdaa jechuudha. Kanuma jechuu barbaadee hawaasa keenya warri gara malee fudhatan addisuun deemuu danda'a abdii fi addisuun garagara. Abdiin kaleessa gubatee qaamni isaa miidhama keessa jira. Miidhama san keessatti illee osoo inni gartee kaleessa amantaa kana keessaa baheetti akkas dhaabbatanii waa dubbatan namoonni lafarraa ka'aniiti akkasii jedhee dubbatullee jira jechuudha. Kanaafuu osoo walii hubanne irra gaariidha jechuun barbaadee galatooma. Ulfaadhu baay'ee sababan taanu baay'eetii namaatiif sababan taanu galiitiidhaaf sababa taana malee deemsa namaatiif sababa ta'uu barbaadu gara kootiini obboleessa sana. Deeqaa tokko ittiin kunoo jedhu kuna dubbatan deeqaa tokko dubbadhaa dhaamsa dhaamaafi. Mubaarak daqiiqaa takka qofa naa kenna. Dubbadhu. Abdii Raggaasaa assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum assalam warahmatullahi wabarakatuh. Abdii hundaa ol amma jechoota namaa barreeffama namaa laaltee sitti hin dhagaamini amantaa kana barbaaddee itti dhufte rabbitu keessa si qabataa rabbi si haa tursiisu amantaa kana keessa. Jechoota namaa laaltee waan hin taane keessan seenini namni gaafa waa barreessu ka amantaa kana hordofu qofaa miti hin beeyta hordoftoota amantaalee garagaraatu as jala jira kanneen jibbiinsa sii qaban kanneen amantaa kana keessa jiran kanneen ajandaa barbaadan waan barbaadan jechuu malu dhugaa jettee haadha manaa kan kee himata itti banuu osoo barbaadde har'aa miti inumaa'uu jette nama abukaatoo tokko ittiin bitannee jette. Namoonni hedduun na dubbisanillee an dubbisuu hin dandeenye gaafan ofitti deebi'ee dubbisuu danda'a jedhee jette ani baay'ee natti tolte baay'ee si jaalannaa baay'ee si kabajnaa gargaarsa kan kee kan tarellee kan dhufullee yoo barbaachise si waliin jirra wanti ati gochuu qabdu tokkoffaa of ta'uudha ofitti deebi'uudha tiiktookii kanarratti manuma nama hedduu deemtee mataallee of hin dhukkubsini mubaarak caarraa kanaan galatoomii. Saayikoolojii namaa ijaaruun bira dhaabbachuun tumsa ta'uufin barbaachisummaa qaba. Caarraa kana mubaarakiin. Ulfaadhu baabaa koo. Ati immoo abdii wanti ati gochuu qabdu manuma namaa suuraa kee maxxanfatanii ta'an hunda dhaytee ibsuuf hin barbaadin. Sitti mee jiraan ilaal. Mubaarakaatis kana ittiin. Namni nama amansiisuu hin dandeettu tokko asii yoo amansiifte tokko asii hin banatu hunduu akka ati dhayitu barbaada vaariyaalii manaa barbaada fooloo barbaada siigalee of argisiisuu barbaada namni baay'een jala dhaqanii halaalanii barbaada kanaaf mana namaa deemteetiin saayikoolojii keellee of hin miidhini si jaalanna si kabajnaa wallaahi jalqaban jedheenii baabaa nu keessaa dubbattee galatoomuufadha jalqaban jedheen galti. Yaa kanaaf dhiifama wajjin hundi keessanuu warri as jala jirtan warri waan hin taane barreessitan nama kana haasaa isaallee argaa jirtanii haala inni keessa jirullee argaa jirtanii
cinaa gara bitaa kanarra fuula isaa argeen ture ani viidiyoo isaa orjinaal allee namni itti dhiyaatu keessan na erge baay'ee tokko natti dhagame wallaahi sucheeshinii kana keessa taa'ee tasgabbaa'ee namaan wajjin haasa'uun isaatu waan ajaa'ibaati namni kun jabaadha dhiisa hin tuqina rabbi sodaadha rabbuma keessan sodaadha balaa hundaa rabbi namaaf fida rabbi namarraa fuudha haadha manaa kootiin araaramuu dandeenyaa jedhe namni wallaba seetanni waan naman goona hin jiru lubbuuyyuu nama baasa kanaaf lubbuun namaan baane namni kun lubbuun jira rabbi ofitti haa deebisu rabbi haa fayyisu rabbiin olitti haa deebisu ani kanuman dubbadhamuu beekoo galatoon ulfaadhu Dr. Hamza dubbadhu dafaaqa warahmatullahi wabarakatuh warahmatullahi wabarakatuh akkam jirtu siin jechuun barbaada haasaan haasoo barbaade tokko mubeenna jalaatti fudhatee natti toleera yaadicha chumaratti bakka nan liqimsa deemaniise sunis haadha warraasaa wajjin rakkina inni qabu aguma amantii musliimaa kana jaallatee keessa isaatiin lubbuusaa fudhateera yoo ta'e ammallee haadha warraasaa kan haalattiin itti deebi'ee inni araarfatee amantii isaa kana jabeeffatee ittiin jiraatu nutillee hunduma hawwii hunduma keenyaatti baay'isawwe miidhama kee qofa toon taane mucaan sunis akka miidhamaa jirtutti waan sin gidduu jiru siif rabbii keessantu beeka wanna sana hunduma akkuma yaada keetti deebitee gar tokkotti gootee amma garuu yaada keessan jijjiirrattanii lamaanuu amantii keessaniif jecha dhiifama walii gootanii dhuguma amantiin keessan lamaan keessan jaallattoota jechaadha keessa keessaniin dhiifama walii gootanii mucaa kanallee rakkoo isheen keessa jirtu keessaa baastee atillee rakkoo keef si bukkee dhaabbattee akka isheen si yaalsistu haala mijeessitee etoo walitti deebitanii uummanni kun akka lubbuutti sin jaallata jedhee yaada gargaarsiif ta'e sin xiqqaata jedhee uummanni si bukkee dhaabbachuu danda'a. Kanaaf mubaarak yaadan barbaadan jalaa dubbattee kana siin jedhu kanaafidha yaada quubsaan taasisee guddaa galatoomaa naa jiraadha yooni dogoggoree dhiifama naa taasisaa jechuun barbaada. kanuma dubbiin galatoomi ishi toofiq waan jettu qabaatte yookiin exactly dubbadhaati soolis dubbii gaggabaabsaa adeemu. Injiru exactly. Excellent. Aye. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Mal mataan ko kun jalan malam barat dengaru mataan mila. Exactly English exactly English Bapa dah sedesin. Wallahi gajah. Aye. Do mangan mau berarti membaran ni lanjut. Excellent. Maal ture egaa dubbiin dubbadhe Dr. Hamzaanii na keessa dubbata waan ta'eef ani kanarra waan dubbadhu qabu waan isaanii na jalaa fitan. Ulfaadhu galatoomi beekaa yeroo haasee dubbii namarraa fitan. Sool waan jettu qabdaa waan addaa. Mubee waan addaa waan hin jedhu qabu ajandaa keessa jeequu barbaadu baay'ee si qabanyaasi si jaallannaa. Jaallatami si haa jaallatu ishii. Maaliif si jaallannaa ejjennooma keessan ilaallee yaada keessan ilaallee guddinuma yaada keessanii bal'istanii yaaduu keessanatillee Dr. Asliin kabajamaan illee kanaaf dhabeetta kan nuyi sirriitti axxaarraanee kaanee sin jaallannu dubbii keessanis kanaaf fudhannaa kanaaf isin jala yaana ajandaa keessiin kabaja waan hundumaayyuu keerfulii ilaaluun turuudha. Yeroo hunda amma asirratti si argu keessaa mubee badaa si daba dubbatu si hawaasa kana rifachiisu si argeen beeku isa xinnaa wajjinis gabbu'aa isa beekaa wajjinis teessee yerooti mari'attu yerooti uummata kana walitti fidduun argaa Dr. Aslii kabajamaa ulfaataan keenya illee akkuma kee kana yeroo isin hojii Abdi. Yeroo isin hojii hojjettan yeroo isin hawaasa kana ijoollee tokko maal jedhaa jiru dhiifama nuu godhi kan jedhaa jiru dhiifama dhimma darbe akka darbetti darbeera gara yaala keetii rabbi si haa geessu nagaadhaan deemi bakka isheen qaxatti immoo waan hunda keenyaa keessumaan waan goonu hin goona nuyi ati godhaa ittiin okiin isaa ittiin miti garuu jechati islaamummaa rabbi namaa kenna rabbi namarraa fudhata jette sana dhibbaan dhibba wallaahi narri fadhiya yerooti nudisi adara yookiin immoo akaawuntii kee ergi birii nu gargaartira jettu wallaahi nannehean dhiifama guddaa si jeera ijoollee tokko tokko dhiifama si jeani ani waa'ee keetii miti waa'ee boleessa keetii irraa yuunaasoo kana booddeen dhiifama guddaa. Jazakallah. Ulfina argadhu mu beeko hawaasi bal'aan kunis dhiifama nu godha. Jedhamu takka abdii dhiifama. Okay dubbadhu abdii. Hawaasi bal'aan kun walumaa galatti miiraanis haa ta'u wallaalummaadhaan waan isin mufachiisan dhiifama.
Egaa dubbiitu dubbii fidaa dubbiin fidumoo baay'eensaa hin fakkaata baay'eensaa isuma. Inni fakkaatus inni isa ta'es hin darba. Waan hundammoo akkuma sila jedhee miiraan haasofna osoo hin taane gaafa miirri dhumu nama taane haasofna. Waa'ee intala san immoo namni hidhamee yookiin tortoree achi keessatti garafameef madaan konaan fayyuu gurri konaan deebi'u dhukkubbiin konaan hir'atu waan godhu takka illee hin qabu. Yoo cinqatii malee namni beektu tokko gaafa iddoo tokkotti rakkatu nagaa dhabuurraan kan hafe bu'aa sii buusu tokko illee hin qabu. Waa'ee miliyoona 16 yoo ta'e immoo miliyoonni 16 naaf xiqqaadha. Miliyoona 10 yoo yaalame miliyoonni 6 maal naa godha nama abjuu qabu waan nama mul'ata qabudha. Madrasaa ijaaruun barbaada, masgiida ijaaruun barbaada, mana barumsaa ijaaruun barbaada. Mana barumsaa akaadaamii kan islaamaa ijaaruun barbaada. Kumi miliyoonni 16 anaaf xiqqaadha. Utuma ta'eyyuu hin taaneefu malee innaa so kana miti kana gararraadha mul'anni koo jechuu barbaadeeni jazaakumullahu khairan. Wallahi warri kallattii garaa garaatti rifattanii ammallee afwaan dhiifaman isiniin jechuu barbaada. Kanarraan kana fimuu beekan bacame ulfaadhu mana keerratti carraa akkasii nu kennuu keefi akkasumallee obboloonni koo ulfaadha. Wassalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asumaanii fayyaa ta'ii dhiifamaa asumaanii maalluu goota beektaa abdii koo uummata keenya uummata kabajamaa jaallatamaa kana akka inni rifachiifnee keessaan illee addisuutti illee gorsa nuuf himi silkiidhaan isa ta'u ummati keenya burjaaja'uun qabu waan hin barbaachisne akka inni hin dubbanne akka ummati kun hin gaddine keessaan gorsa laadhuuf siinsi dhaga'amoor irra caalaa. Solko akkamtu jira sitti fakkaate soolii? Dheengadda gorsaan hin ture dhugaa dubbachuudhaaf gaafantiin kun dhufu baay'ee miira keessa galee baay'ee aaree baay'ee mufatee baay'ee dubbatee halkan dhimma keenya erga ustaas Xaalibuu wajjin finnee kaanii halkan qorra keessa taa'ee utuu akkam na urgufu dhaqni koo qorra hin danda'u siisiidha. Gogaa haaraa reefuun irra biqilaa aduullee hin danda'u qorrallee hin danda'u bishaan harkaan qabachuu hin danda'u dhugaa dubbachuufi. Innaa kan hundumaa baadhee dheengadda gorsaan ture abee addoo kan nurratti ka'e kan dubbate musliima. Musliima jechuun immoo nama amantii hordofaa amantii islaamaati. Kan nuyi qabanne immoo islaamummaadha. Islaamummaan immoo karaa ittiin nama gabbaran osoo hin taane karaa ittiin rabbiin gabbaranidha. Kanaaf nuyi rabbii wajjin walitti buune osoo hin taane namaa wajjin walitti buune. Eebinee immoo hin araarfanna. Islaamummaa immoo kan nuu kenne nama miti. Utuu addunyaa kanarraa namni hundumtu nu qeeqe nu jibbe islaamummaan harkaa fudhachuu hin danda'u. Islaamummaas isaanii kennuu hin dandeenyu. Nama harkaa fudhanne miti namaafis hin deebisnu. Kanaafiyyuu nuun jireenya barbaachaaf kan islaama taane miira kee keessaa ba'iiti. Karaan nu ittiin rabbiin gabbarru islaamummaadha. Nama ittiin gabbarra miti. Utuu nama ittiin gabbarra ta'e dhuguma utuu gabbarru maal namni akkas nuun jedha jechuu dandeenya. Amma garuu islaamummaan karaa nama ittiin gabbarru miti. Karaa rabbiin keenya ittiin kadhannuudha gabbarruudha. Feliis waan tokko illee murteessi tole waliin jennee wallahi bulee akkas godhe. Seo maasiin jechuu barbaade addunyaa mataa isaa keessa jira. Utuu na dhagee gaaficha na dhagaa qorra keessa taa'ee gorsaa bulee maal jechaa bulee. Wallahi. Waayini waan dubbachuu nu dubbate abdii raggaasaa ajiilo ani qorra kataarra ture boonaa baalee wallahi na hojjeta qabu ture. Gorfamuu qaba dhadhaamuu be'anis gorfamuu qaba. Waa'ee addisuun hawaasi kuni asii achi dubbii walitti darbachuu qabu itti himamu. Sol akkas jaaladhu beektaa. Sorry. Akkas jaaladhu na beektaa akkan nama amantaa biraas hin jibbine ati ragaadha. Baay'ee si kabaja baay'ee si jaalladha. Namoonni akkeetti danuun. Yoo addisuun acha sama fakkeenyaaf amantaa islaamaa xiqqeessuu barbaade warra islaama ofiin jedhutu isaa waliin dubbata seera jira rakkoon qabu dhageesse abdii raggaasaa wanni ilaallatu jiru. Hangara kootiin dhugaa tokko irratti meeyotte sool. Irraa falmuun numni an irraa sin falmuwan innuun dubbatata dubbataara dhageessaniitu. Ani namni kun nama akka mubaarakitti namni kun nama akka namoomaatti miidhameera. Haadha manaa miidhus hin miidhinis dhageesse miidhameera. Miidhama isaatiif immoo namni gagaariin lagaan amantaan maali tu waliin qoodin ijoolleen miira keessa nama galchitee waan hin taane namaa soofsiisti malee bira dhaabatteetti. Anamma abdii biratti hin dubbadhuufan malee
wallahi amantoonni kiristaanaa iyyuu abdii bira kan dhaabatan jiru kan qalbiin koo na beeku dhageesse hin dhaabanne kiristaanniin jedhamu eenyunuu bira dhaabateera abdii bira kanaafuu ilma namaa laallata waa'een abdii balleesseeraa ta'u warra amantoota kiristaanaatti balleessuu danda'a islaamatti balleessuu danda'a ofitti balleessuu danda'a ilmi namaa yoo hin balleessine maal namummaan isaa nabiyyiidha ka namummaan qabu kanni nabiyyiidha bakka rabbiin biraayi ergamee dhufe akkas taana ilmi namaa hin balleessa isaa achi keenye akkuma kaleessaa islaama kiristaanaatu hin jedhin jajjabeessuu qabna malee jeessanii amma kaleessa obboleessi keenya abdii addisuu raggaasaa hin deemee jettan yeruma sana kutaana shahaadaa qabsiise tokko obboleettiif obboleessa godhatee dhufe amantaan islaamaa dhiifama godhaa malee warra amantaa baraa amantaan islaamaa Mubarak Umar Mubarak Umar kun amma nama shahaadaa waalaikum assalaam obboleettii keessa birarti Nabran jirtu WhatsApp irra galii dhaggeeffadhu mee sagalee wayisii qabeen tureeshi. Sagalee maali? Ramma Umar kun nama Umar jedhee kana moggaasee fi ilmoo koo hangafaatu maqaan isaa Umar jedhama. Innis immoo anaaf ilmoo hangafaati islaamummaadhaan yeroo jalqabaatiif namni shahaadaa Mubaarak Musammaa na qabsiisa malee jedhee dhalataadhuma naannoo Wallaggaatti kunoo isa maqaanaa moggaasi jedhee shahaadaa qabsiise Umar itti moggaase.